kan jedhu kana yoo hin taane dhiisuu ne dhuyu sira. Because ijoolleen xixiqqooleen edit gochuu jira malee isinumatti quufee. Quufee dhufuu keessattuu quufee osoo waan akkanaan jechuu baatan. Innummaan bakka ani ummata kiyyaa na bira jirtii hin balleessee dhiifama eega jedhe dhiifama nu jibbu shayxaana qofa. Warri koree keessa ture Xaahir Galatoo waan jedhu yoo jiraate haa dubbatu sanbooda namoonni asirra yaada qaban gaafii isin gaafachuu osoo hin taane yaada qaban haa dubbatanii sanbooda oolfimaan uummanni illee dhiifama godheef illee dhiifama gooneef fuula irratti yaalaaf meeqa norraa isaan dubbatanii goolamna isin hin teessifnu. Gaafii osoo malee dhiibbaa jibbaa akkasii qabanii Xaahir dubbatu carraatii kenna. Oye ustaz asli da so ustaz Xaahir dubbanne gaafii kiyya Xaahirin gaafatee abdadha waan ta'eef wanni walii galuu qabnu ustaz waan ustaz Xaalibuun fidee dhufee itti soon dabal irraa akkana fudhannee amma masarraa deemnu hundi keenya tokko jira. Nama kabajnu nama jaallannu waan ta'eef yoo isaan as dhaabee as madhaman wallahi lazim. Waraqaa keemiti fuula isaanii furanna. Hundi keessan ammoo fooloo godha. Amma nuti ustaz dabarnu. Fuula keessan furanna malee waraqaa isin fiddanii miti. Eeywa amma ammoo nuti koree kabayyaa keessan hin furanna. Finna diinii duniyaa rabbi isin haa kennu. Finna diinii duniyaa kennu. Nuti koree ustaaz Ibsa Hasan dabalatee ustaaz Xaahir Sayyaa dabalatee koree qaamaa fi niyyaa fi waamee qaamni hagardhaa dhama'aa jiru. Maaliif akka bifa kanaan ignoor ta'anillee ani hin beeku kana ustaaz Xaahir keessa haa bahu. Sanillee ustaaz Xaalibuun maal akka hin beeku. Mee ustaaz Xaahir waan kanarratti koree kanarratti hoogganaa waa hunda nu qindeessaa waa hunda sirreessaa ture ustaaz Xaahir waan ta'eef mee ustaaz Xaahir carraa kennu inshaallah. Ustaaz Xaahir carraa kenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Haasaa baay'ee naasahu ummati korraa dubbadha. Bitaa yaabbattee mirgaan yaabbattee walgeettiin kooraadha jedhanii waytamammaa kani gamanaanis ta'u gamasiinis ta'u wanti nu barbaadnu sagalee Xaahir dhiifama narratti bilbilanii dhiifama. Haa ta'uuti dhimma kanaa waa'ee kanaa har'aa miti kan dhageenye kaasaatiniin turanii dhimma kana maaf cal'iftannuun jedhanii dubbachaatiniin turan. Akkuma caarraa ta'ee dhimma kana koreen itti godhamuu qaba. Obboleessi keenya kun dhukkubsatu jira yaalamuu qaba waan jedhu irratti mari'achaa turre. Obboleessuma keenya obboleessa Abdii Raggaasaa addisuu kana waliin teennee waa'ee Abdii maa cal'iftannuun jedhe dhugaa dubbachuun barbaachisaadha waan ta'eef waliin teennee Abdii gattanii jirtanii nuti Abdii hin ganne namni haajalleen biizii nama gootii gamaa gamana deema achirratti waa'ee isaa kana maal jettaree jennaan koreen itti haa ijaaramu koree malee wanti socho'u gaarii miti yoo san waan jiru ifa godhaa waan barbaachisu akkasi gaafataa yoo deeman wanti tun akkasi bareeddi obboleessi keenya kun illee dafee akkasitti yaalamuu danda'a waan jedhu irratti haasofne waliillee gallee gargar baane jidduma kanatti warri jalqabarraa dhimma kana keessa jiru Haydarii Ustaaz Mubaarak Adamii akkasuma nama biroo abbaa Caalis haa ta'uu Sayyaa namoota kana hunda walitti daballee mammari'annee dhimmi kun tartiiba godhachuu qaba jennee lafaa kaane. Mari'anne kan mari'anne guyyaa lama dura erga mari'anne irra walii galle guyyaa kaleessatti beellamannee turre. Haa ta'uuti guyyaa kaleessaa nuti mari'anne san irratti rabbiin hin feene obboleessi keenya Abdiin ana baay'ee na dhukkuba narra laalina ana amma bakka jiru hin beeku wallahi bakka kana jedhee sitti mun danda'u naan jedhe bilbila edalee dubbadhee ture bilbila yeroo tokko dawalee finarraa kaasee Abdii si bira dhufuu barbaanna mee akkamii jennaan Abdiin amma dhufuu amma hin dhufidhaan mijatu ana na dhukkuba mana yaalaa deemuu wadaa naan jedhe maal taateenna garaa kanarratti qoosii dha'ii ta'ee jira baay'ee na dhukkubaa jedhe. Hayyee haa ta'u akkana jedha Abdiin jedhee jamaa kennatti himee ergasii itti bilbili kamaarree karaa kanaayyuu dabra asitti wal geenne ergasii haa deemu jedhan anis yaada kana deeggare itti bilbile Abdii maarree kottu nurra goruu dandeetta naan eeyyan nuun jedhe sana booda eegaa turre naannoo daqiiqaa walakkaa booda bilbileef Abdii dhuftee bilbila itti bilbilee yeroo sadi narraan kaafne haa ta'u xumura irratti miiseejii naa barreesse jechuudha Abdiin. Abdii baroonti wal geenneef dhimma kan keetii wama kan kee kana tartiiba itti goonaa jedheeni jennaan ani obboleessa kiyya wallahi ani maraachuutti jira amma bakka jiru hin beeku
Please naan jedhe anachumattiin dhiisee ergasii nuti hundi kennaa gamaa gamana gallee jechuudha. Haa ta'uti namoonni kunniin hundi isaaf jecha obboleessa keenya kana yaalachuudhaaf jecha tarkaanfii kana fudhate namni kun hunduyyuu jechuudha. Haa ta'u wanti sun nuun milkoofne obboleessi keenya addisuutti illee himne addisullee nu biraa deeme nuun deebine isa wajjin iyyuu liivii banatee haasaa ture. Irraa fayyadee nu biraa deeme dhimma obboleessa keetiiti kana maa akkana nu gootennaan waltajjiin akkanatti walitti nama qabamu hin jiru de isattuu xiqqoo isii qalbii cabee jira jechuudha yeroo san keessatti. Haa ta'uuti ustaas Xaalibuun hadda guyyaa irraa dhimmi kun ajandaan kun argamee qilleensarra deemee qalbii nama hundaa cabsee wanti kun osoo akkamitti ta'ee waan jedhu nuuyyuu rifannee hin dubbanneen cal'ifne jechuudha. Haa ta'u edaa mari'atamee jarri kunniin koreedha komiteen kun waan tokko nu waa fiduu jedhan asumarratti ajandaan kun jijjiirame. Kanaafuu akkaataa ittiin ustaas Xaalibuun dhimma kana kophaa isaatti fidanillee nu dhibee isaan karaa osoo deeman waan kanatti illee dabalamanii makamanii waan kana sirreessanii haa ta'u nuti ima fudhanna wanti nuti fudhanne hin jiru garuu bilbilli nurraa ka'uu didee nus maaf akkana kan nu godhan akka nama waan kana yaadutti xiqqoo qalbiin keenya nu cabee jira jechuudha. Qalbiin keenya gara kiyyatti akka kiyyatti qalbiin keenya cabee jira maaliif yoo xiqqaate namni tokko dhimma namaatiif erga bahee dhimma san namarraa qeebaduu qabaa fudhachuu qabaa ishechuu qabaa isaaf jecha manaa baanee karaa dheeraa deemne miilan sanuu haa ta'u erga dhumattee wanti kun dhumatte ammas waan kana tartiiba itti godhamee obboleessi keenya kun yaalamuu qabaa obboleessa keenya bira dhaabbachuu qabnaa kana wanti an jedhu wanti biraa hin jiru ammas namoota dabalataa warra bifa koreen akka ustaas Ibsaallee yaada kana keessa jiran Najaa ennu Sayyaan keessa jira Haydar Ustaaz Mubaarak inumaa dhimma kana keessa galu jedhee nama baqataa ture maaliif akka baqatellee hin beekne haa ta'u nuti itti ciccine waan kana sirreessina jennee amma jarri kun argamanii abbaan caalillee ni naaf hin mijatu yaadni keessan naa taa jedhee deeme kanaaf ammallee wanti kun tartiibni itti godhamee obboleessi keenya yaalamuu qaba tartiibni itti haa godhamuu yaada jedhuun qaba. Galatooma. Koreen kunillee bifa kanaan gatamuu hin qabu Ustaaz Xaalibuun. Dhiifama Haydaro amma anatu yaada dhiyeesse malee wanni an jedhe kuni abdiin qalbiin fudhate on fudhannellee namni waan hin dhageenye dura dursoo qalbiin namaa yoo fayyite kun rakkoo hin qabu. Mee waan kana abdiin maal jedhaa kana namni amma namuu qalbiin isaa xiqqoo isii madaa'ee jira. Nama fayyatu waan fayyaa dubbata dura fayyinee waan fayyaa haa dubbannu. Odoo abdii irraa yaada dhageenye hoo carraa isaanii kenninee jechoo dhiifama guddaa. Mareeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kesan welcome jirtan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan jalqaba irratti dhugaa dubbachuu fi hawaasni bal'aan asii dabalatee namoonni asirra jirtan hunduu jaalaa gubbaa kan jirtan onnee koorra dhiifama isiniin jechuun jaaladha. Maaliif jennaan isin dura dhaabadhee maaliif ammoo isin dura dhaabadhee an baankii steetimentii hojjechiisee hin beeku. Maallaqii akkasiis akkaawuntii koorra gala jedhee yaadee hin beeku. Dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana amma adda baafannutti anis baankii steetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaani dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma Ustaaz Xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii steetimentii hojjechiisnee kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantiniirraa jechuudha steetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee piroosesii yeroo sana fardaasiingiif yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee nama wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofne konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sana argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate
ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni amala akkasii qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye. Akkasuma akkuma ustaas jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kooti deebuu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkina akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eef hin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojii dabalamee kan ijoollee demoo sirraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa wajjin walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada. Hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru. Hawaasa kaleessa na gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii korra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha miliyoona 6 akkaawuntii korra jira jechuudha. Jechuun waan isin sobu tokkollee hin jiru. Waggaa deemtoo waan ta'eef Oromoo guutuu herreega eegaa fi rakkoofti. Isa kanaaf an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa bahee meeqa galee sana takkayyuu hin herregne dhugaa sanatti fakkaachaa turre amma gaafa ustaas faallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf ni ilaalu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokkollee hin qabu jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate. Utuu hawaasni kun nan gargaare ta'e sareen na nyaata ture nan du'an ture beekamaadha rabbii sababa godhe hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira. Kanarraan kan hafe hawaasni natti qalbii cabe hundumtu dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudhaan waan godhameefi ammalirra deebi'ee si'a arfafamu shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha. Kanarraan kan hafe wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eefi. Jazakumullahu khairan ifama ko yoon haqi baltan confirm na godha yoon waan gosan jiraatillee na isinan dhaggeeffadha itti aansuudhaan garuu waan inni qirreetaani qabu yoo jiraate koreen yeroo sana ture Haidarii fi Abu Talaa fi ustaaza wayi ture koreen masaan jedhan dhugaa dubbachuutti ani hin beeku gaafa naa bilbilamaa turellee ustaaz gaafa naa bilbilaa turellee maaliif akka naa bilbilamaa ture hin beeku achi anillee gaafa sana baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee abdii kutachaan ture mormi koo hamma turaa deemu amma bulaa deemu baay'ee na dhukkubaa abdii na kutachiisa dhugaa dubbachuu fi bilbilee fi ustaaz koo isin mufachiisuun barbaadu isin gaddisiisuun barbaadu anamma sa'aatii kanatti waan gochaa jirullee hin beeku baay'ee na dabbaree jira. Wallahi maraachuufan jedha jedheen itti mee jechuudha akkuma isaan dubbatanii isaan illee hayyeetaati jabaadhu abdii keenya naan jedhanii na jajjabeessaniitu narraa adda ba'anii koreen gaafa sana uumamte maaliif akka uumamte dhugaa dubbachuuf haqiiqatti an wallahi quban qabu. Kana akkasiin hubatan jechuun barbaada. Kanarraan kan hafe wantoota kan biraa suuta walitti deebinaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii qoyituutiin deemini asli waa'ee iskaanii keessoo dhaadhaa saamu waa'ee mucayyoo rabbi ana jaallata. Daadhiis nama guddaa kalas bakka dhiisaa keessaan dhuma jala keenya keessaan dhuma warri komentii suuta jedha keessaan itti naasoo ustaas Taalib. Asli waan dubbisaa mee isin yoo kan hin dubbatani namni dubbii kana jidduu dhaabbataa ture ana ture amma na dubbisaa doktor. Ilmi namaa bututee laamadaa kunaan abbaa murtii ustaas Taalibu dubbadhaan viidiyoo baradhaa inni qaamii qabatee jiru jira waan ta'eef dhiifama. Dhiifne ustaas Taalibutti deebisaas viidiyoo baratan amma Dr. Asin waa si hima eshi asin dura abdii waan naan jedhe mucattii tanaan ani dubbiin seerumatu qabee fi malee ani hin barbaadu ana takka rabbi natti fide haa bilisa baatuu barbaadamaan naan jedhe tana qalbiitti qabadhame hagana jedhee tuun isin biraa bultachoo fi haasawa keessanitti ce'a. Amma isin nuti isinirraa fudhanne amma hadiisa isin fiddan kana daliila da'iifa hin jenne hin fudhanne. Anammoo warri biraa warra isin kun amara kiyya hin beeka. Wallahi osoo isin ta'uu baatte
yoo xiqqeeshuma isii adda goora hin fudhu ansila isiriin fuula keessan fudhean amma waan gootani waan naa gootan abdileen obboleessa kiyya obboleessa narra xiqqaate anjaarsa waggaa 45 dullachaan mucaa heeruma fuudha ga'eef intala heeruma geette qabaan Senegaleemi Wamaluma washakanu barandatti gile warra jala bayetin imbaretti wogene bishan jirafi adaba dabe akare godda male jaarta mata arrit hiriya abifa warra mabi ang mankararu gan jaarta umri amurta bishaniti wana gotani abdillah ilma keessani mucattiin sunille ilmootessani hada abban jara rakkataadha kuno asri achi baadiyaa wallagga kana jirani natti booyaa jiran anamma kaayyoon kiyya duraa sagaleen isaa awwaalameetiniin mucaan kun jala dawoo godhatee miskiina miidhaa jira waan jedhuun karaa birrii kanaan dafee namni sensitiif jedha aduunii amma biyya kanatti lubbuun namaa rakkata ta'e beeytanii awwanni karaa baankii isteetimentii kanaan dhufeen asiin gir jedhee achirraan tarkaanfadhee mucattii bira dhaquufi amma waan gootan amantiin teenallee dhiifama qabdi Jari kunaadhaaf abbaa haadha manaatiif abbaa manaati isallee yaalaa jirra obboleetti muslimaati obboleessa muslimaati isilleen akkuma isaa amantii biraatti rabbitti fakkaate maqaan isiitiif maqaan abbaa waliin fakkaatu gidee natti himan jechuudha waan gootan amma isin akkuma asirra fudhattan kana fuudha jaarsummaan mootummaa harkallee nuu fuudha nuu baasa isille hin gargaaranna duraan nama bira osoo qariyaa teettee qaraatu wal baratanii wal fuudhan jedhani isille hin gargaaranna isallee hin gargaaranna dubbii guddatte faratti fe'anii ija keessa irraa nama foolcha haasaa isinitti hin guddisu ustaas. Lammaffaa asli dhiifama wajjin lammaffaadha wanni waan kun sirraa'uu danda'u koreen ustaas Xaahir Sayyaa Abu Xalahaa abbaan caaliifaa waan kanatti arrabsamanii diqqeeffamanii jira waan ta'eef araarri eega araaramee jarri kunillee nu yaameet obboleessa keenya garaa qulqulluutiin kasoban qabne walitti araaramneet addaan deemuu barbaannaa takka ammoo dhimma fayyaa isaa kanallee haalli ittiin deemu lakki biraa galanii haalli sunillee gargaarsi kana booda itti fuufamuu ittiin fuufuullee wanni kunis koreen tunillee kabaja qabaachuu qabdi hawaasatti ergatee kaleessallee waa dalagaa turan dhugaadha inni har'a koree sana waakkatusi koreen tu waan goote qabdi waan ta'eef rakkoollee hin jiru dhimmi koree kanallee dagatamullee hin qabu waan jedhu kaasuu barbaadeetini inni kunillee osoo koreen tunillee yaamamtee falli wahii godhame koreen tun akkana gatamuu sirriidha jettanii yaaddan jechuu kiyya. Dhageettan kaasutaa walirra qabdanii deebiftanii doktora ustaaza. Ittiin dheeressin adda adda dhiifamallee naa godha ustaaza walirra deebistanii akkuma kaleessa sagalee ta'aa turre amma sagaleen kenna waan biraatiin himamaa jira nuti amma waan kaleessa jennellee waan kaleessa taanellee akkuma asliin jedhe tayoo bilbilaa sanillee yoo namu uffattanillee ani isinif balleesse dhiifama naa godha mataa isin dhungadhe tataaniiti waan nutti ulfaate maraa nullee fuuluma keessa argine dhiifne jechuu barbaadaanillee akka nama tokkootitti yookiin gahee keessaa qaba gaheen kiyya saniin naa deebi'a naan turre imimmaan kiyya saniin naa deebi'a akka kaleessa viidiyoo maxxanse asirra jira awwala jira saniin naa deebi'an turre ammaaf erga isin dhuftanii fuula keenyaa footeettan hangara kiyya afoo inaalillahi nama takkaa walitti hin bu'in nama onlaayinii kanarratti akka abbaatiin laalu abbaa murtii kan urga gaafa rabbi waliin nu dabareeti waggaa meeqa walitti hin bu'in sababa kanaan walitti buune kanaafi anillee erga fuula keessa arge qara waa hedduu yaade afoo inaalillahi jechuu barbaade. Yaadni amma kaafamaa jiru tokkoffaa waa xiqqoo isii asitti koree tariitii warrootiin doktor Asilillee dabalatee waan kana nu qulqulleessaa jettan. Anamma koreellee yoo fide koottu akkana goona gamana jenna gama sennaa kanatti gabayaan tun qilleensi biroo ceeti waan jedhuun haqiiqatti silaa dubbiin haqiiqatti koreen ifaajee waan kana keessatti qabu asi argamuu qaba abbaa ta'ee nun deemuu qaba koreen waan kana keessatti ifaajee qabdan kaleessallee karakkoo tana furuudhaaf deemaa turtanii dura dursoo anatu dhiifama isin gaafata maaliif dhiifama isin gaafadha dhugaa jirtutu akkasi waan taateef ani ammoo gabayammaan tun haa dhaabattu waan jedhuun abdiillee irra gadi jedhe yoo rabboomaaf na jaalatuun kan kee dhugaa taate yoo dhugamanullee diinii kanaaf kasi jaalannu taate waan isin jedhe fuudhi jedheeni
karabbina irraa beeku baankii ufumaa wajjin deemee konkolaataa yaabbise asiillee baasuu didanii jennaan baankii beetii deemee ufii baankii steetimentii baankii illee ufii fuudhe. Kanaaf wantootii jiru karoora karaan akkasii beeka abbaa zarrillee wanni isin muufadhe. Isin biyya kana keessa jirtanii warri onlaayinaa fi maanatti himinaaf hagas hin abdadhuuf hagas jedhe malee biyyan jiru qatar jiran. Misunderstandingatu godhee yuukaa dhiifama bareedaa kiyya. La wallahi isin tu dhiifama. Ano do biyya jiraadhe lukaan isin dhufa wallahi na beeytan. Diaspora dha ustaz. Jazakumullahu khayran. Diaspora fakkaachuu malee diaspora dha. Diaspora kanallee guuttanii na fakkaate sanumaa fi anillee shakke biyya kee. Akkasii walumaa galatti wanni anamma jedhu Dr. Asilillee dabalatee namoonni biroollee hayyoonni keenya kasirra jirtani amma wanni hedduu tokko ani isin galateeffadha ani onlaayina kanarratti illee hin seenu anani beeytanii baadiyama keessa biyya addunyaan quban qabne kana keessa deemee shaqaladha maaliif akkas godha beeytanii onlaayina kanarra yoo deemte kayriillee dalatta sharriinillee si seenti anamma baadiyaa keessa deeme afaan nan beekanii waa itti namadhu waan namatanii Islaamummaa qabadhaa jedhe harka ol baasanii shaataa qabsiisee shaqaladhee herreegadhee yaa rabbi naa herreegadhee biraa huta. Wanni waan akkasii jiru keessa na gammachiise hin jiru. Ana malee rabbi naa fedhe baadiyama tana keessa deema onlaayinii Dr. Asliin qabate warri jalaan jiru ka akka Bilaal Ooroo kenna qabate Aydarillee qabate ana sooshaal miidiyaa tanarratti guddaadhaan eegina miskiintichuma baadiyaa keessa deemee waa shaqqalatu jettanii akkasitti quba na qabaattanii ammoo kanuma ta'uu wajjin quba nu qabaattanii guyyaa nuti dhufne fuula keessan. Diiniidhaaf namni waan nama irra jiru sana osoo hin taane karoora abbaan ittiin deemu saniif nama kabaja. Guddaan nama maa guddisa jennaan guddina ofiitii fi jedhan. Dhugamatti Dr. Asliin akkaataa marraa dubbate kana keessatti ragaa osoo nama biroo taateeti wal bira mirkaneessa sirriin finne fidaa jedha jedheetiin akkasitti dubbatuun kunillee namni eegana ammallee haqiiqa lafa jiru. Laakiin ammoo fuula keessan laalle kaayoosin keessatti isin beennutu diini. Nama diiniif kabajnaa jettanii ulfinna akkanatti nutti godhuu kana ammallee wanni isin beekuu qabdan yoo nullee kabajiran sanyitee sababbi kabaja yoo nullee maqaa diinii qabannee tumaan akkanumatti lashmallee nu gootanii nu biraa kuttan omatu sanyitti isin daba garuutu dalagatuun teessantuun hedduu isinirraa gammanne baga osoma dubbatuu dandeettan osoma loluu dandeettan osoma mormuu dandeettan namni diinii yoo dhufe biran tarru jechaa kana fakkeenyummaa bareedaa baga namatti illee mul'iftan namni illee waa isinirraa bara osoo nammas dhufe sheeticha illee Asliin Dr. Asliin sheettaalimuu jedhan tokkollee achitti kun arrabsee mutut godhee achaari'e yoo jedhan boru zooree tumaan simatti gala. Laakiin ulfinni ati diiniif na kabajjetuni sirre sanyii teetitti illee rabbi haa dabarsu. Si qofaa miti. Hayyoota keenya warra sirra jiru. Warra koree. Nutu kee dubbee harkaa qaba eessaan fuutanii fiddannu eessan nu gattan osoo jedhe uummata danda'u. Ka kana danda'u wajjin ammoo wanni isin dubbattanuu teenna jettanii na kabajjan. Rabbiin ulfina diinii duniyaallee rabbi isinii haa godhu. Isinii miti sanyii teessanitti rabbi haa dabarsu. Ammallee baga dubbattanillee. Baga laaltanillee baga deebitanillee baga araaramtanillee baga ni yaalanna jettanillee maraayyuu hayyoomuma namni gabayaa ammoo shayitaanni dhufeeti dalagatu ummata kana addaan bittinneesse anillee abbaa zarriitii wallolee yookaan nama birootii wallolee lamuu sin dubbisu nan dubbisin sin beeku nan beekin jedhee akka deemuuf tole gabayaan shayitaana sun munuun diiggame amma namni maan nurraa fudhata ummanni sun yeroo maa walikka wallola malee ufii wal jalaa dhagaa yoo jedhan we are gonna to be the role model fakkeenyummaa gaarii. Waljala dhagahuun waljala deebi'uun wal kabajuun ulfinni sanyii teessanitti haa dabru ani duuba du'aa'ii isinii godha ammoo inni takkatti ani qabu ifaayya diinii keessatti illee qabaatu baadhu du'aa'ii ulamaa'aa kana hedduu isaa qaba Itoophiyaa tana keessa ulamaa'aa biyya keenya keessa jiru gurguddaa namni quban qabne irraa du'aa'ii qaba du'aa'ii masa yoo isinii goosise gatti masaniin inshaallah rabbi kiyarra kajeellaa qaba yoo qarallee hanqoon isin bira jiraate rabbi isin qurcee yoo qarallee laafin isin bira jiraate rabbi isin jabeesse yoo qarallee wanni rabbiin keessa isin komatu jiraate gara jaalala rabbiititti rabbi isin baase nama addunyaa addaan bittinnoofti nama hawaasummaadhaan wantoota gara garaatiin addaan bittinnaahe nama wali ijaaru rabbi isin haa taasisu naaf galatooma anillee eegana sadarkaa diiniidhaan na kabajuun keessan akka nama tokkootitti warra karoora ummata islaamaa afoo dhaabatu hooggansa islaamaati majlisa jedhamee diini jedhamee daa'i jedhamee socho'a jettanii tan diiniif na kabajuun keessan namni ulfinna namaa qabeenyummaa namaa laalu diini namaa laala diinii laaltanii diiniin isinirraa mul'ate sanyii keessanitti haa dabru naaf galatooma warrootiin koreelee dhiifama isin gaafadhaa waan isinarra keettanillee ammoo haga danda'ameen qarallee abdiillee dubbisee jira amma kanattillee dubbatuu baatu inshaallah
Waasin injechuu fedha ustaaza. Afaanis hin Qoya qabeelma. bakka bareedu jirani haa dubbatu bilaal qoy waa'ee sumayyaa ture jirani qoy. Waan sani garuu fi fedhee dhiifama asumatti asliki. Dhaggeeffatanii qo'a qarallee dubbisee maal jedhu jedhu fixadha ustaaz. waan sani ani haqiiqaa jiru namni wanti hundinuu teknika barbaada beeytani amma namni waa namatti dubbatu yeroo tokko tokko akkanatti wanni an abdi dubbadhu jira wanni suutaan sosobadhee taasa'u jira amma abdii wal bira jirra akkasuma malee namoonni biroo illee na bira jiran ammatti akkanallee jechoo baatu haqiiqaa waan kana lafa jalallee laalleerra ammatti illee waan kana godhuu baanu wanni isin dhukkubsu nu dhukkubsa wanni isin tartiiba ummata islaamaatii tola jettan hundinuu nuuta wareegama qabu kafalamuu qabu kafallee akka itti deemuu qabnutti deemne waan dalaguu qabnu dalagne waan qalbii keennallee nu fayyise nullee fakkeenyummaa ummata birootiillee nu taasisu dalaguudhaaf hangama kiyyaa qophiidha qarallee tuttuqe laalellee haqiiqa jiru nattillee dubbatellee namni namoonni nama keessaan bahu yeroo tokko tokko hamiira keessa dubbatu malee ani miidhamuun isii anaa faayidaan qabu jedhe iza maaltu itti aana suuta qorannee tartiiba isinii goona sanillee fudhadhee tagama koree warra biyya keessa warri onlaayinaa dhiifama nu gootanii warra biyya keessa illee natu dubbise akkaataa maluu qabut akkaataa ta'uu qabut natu inshallah kanallee qurcaa ta'amma booda isin kennine warra onlaayinii wanni amma lafa jirtu sunniin tartiibotii jirtu amma mallaqootii konkolaataa sanillee deemnee laallee yoo fayyaa qabaate fayyama qabaatu isa gurguru wanni nu ummata rakkifnuuf tokko hin jiru yoo ammallee wanni biroollee ka jiraatu taate ni barbaanna homa ummata keenya hin rakkifu qalbiin ummata keenya ammoo akkuma amma ijaarame kanatti itti fufuu qaba namni rabbi isaa laaffisee lakke ani qooda kana keessaa fudhadhaa sun hin tuqamini taqara niyyate akkasuma taateettu jedhallee hin dhoorginu laakiin ammoo kanaaf ol baanee ammallee hin dubbannu yoo isin itti deemtanillee isin hin dhoorginu maraayyuu inshallah walumaa wajjin taaneetiin sochoonaa san akkasii qubanaa qabaattanii rabbiin alaamana keessan duraa duuba keessan bayaagala keessan rabbiin yoo nama ijaare namni nama diigu hin jirre ijaarama diigamni hin jirre rabbiin isin ijaare qalbii keessanitti imaana sammuu keessanitti hayyooma arraba keessanitti eegana ammallee collooma dalaggaa teessan keessatti milkaahinna ijaarama jireenya keessan keessatti tokkummaa fakkeenyummaa keessan keessatti kinniisa rabbiin isin haa taasisuu isin jedha barakallahu fiikum namni yaada qabdanii jirtanii ustaaz Sondeef abbaa murtiitii kennaa arga durattiitiin dubbadhadhan murtii dubbadha gaggabaasa nama dadhabsiisina laalli ustaazni keenya deebisaa keenya Hayyee ulfaadha ani daqiiqaa takkanatti fudhadhu. wanni jiru maal beektanii ishi dubbachuuf miti ani wama adeemsuma kana wanni jechuudhaaf malee wanni jiru akkuma reef keessaan ammoo isin waliin haasaa achiin ammoo ustaazota kana faana bu'ee taalibuufa keessaan haasofsiisa jalqabarraa hanga isaan mana isaanii irraa ba'an irraa hanga dhuma haga isaa amma isin waliin jiru kan waliin jiraachuu. Even anillee gara biraan deemne isin waliin jira kunoo isaan na bira jiranii maaliifuu wannuma isiniin jedhuu fedhe san maa gadi buuftanii nama lafa kennitanii dhugaa tana dhaqanii statementii baaftanii ol hin baafne. Namoota kanarraa maa dhugaa hin baafne kan jedhu ture abdiinillee kana ustaaznillee kana statementinillee kana itti bakka quuftanii dhabattanillee waan isin quuttu asuma baafadhaa ulfaadhaa galatooma isiniin jechuu barbaada. Kabajaa nu biraa qabdanii ustaaza galata nu biraa qabdanii waan ummata keessaniif saba keessanii gootaniif waan amma gootanitti illee ulfaadhaa jazakumullah. na ergaa waa'ee sumayyaa waan irra geettan faamilii illee dura waan lolli dafee qabbanaa'u seene akkuma Tiraampii daftanii harka kennattanii bara andura eegalolli hammaate gara citteen hayaatu jedheetini maatillee hunda fiduu tureeyyuu obsee tokkotu ija gubbaa kana laata jedheeru minam shayxaani gizee shekkonni ma hin dhagenne qara'ullee baattanaan jennaan wiixatatti ayyeen jarjarru wiixatatti achi eeyna jennee dabarsine ofirra faamilii wajjin wiixatatti beellama qabna kanaafi waa'een mucattillee innillee hatta akkaatallee wal fakkaata amma ummanni sun amantii biraa keessaa ilmoo ofii barbaadaa jiran gara bira dhaqanii amma ijoollee baay'ee jira hiriyoonni keenya warri amantii biraatirraa dhufan kaadhaa abbaan qabrii kiyyaran dhaabatin jedhanii haadhaaf abballee ummatuma islaamaa kana godhattee jiraatu jira barbaadaa jiran nu dhiiftee deemte jenne dhaleedha waan taateef anillee beellama seeneef waan ta'eef isinumarra dhiisaa lakkoofsa keessan na ergitanii waan irra geettan animmootu waan isin irra geettan abbaa beeksisaa deema yoo ka isinii wal